Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaallu mata duree 3.3 dhala dhalaa yookiin dhala dachaa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Gocha 3.4 yoo ilaallu jireenyaan qarshii 4,000 waldaa tokkotti erga qusatee booda qarshii biraa dabalataan homaa hin galchine yookiin hin baasne yoo waldichi waggaatti reetii 500 haadhoo fi dhalaa saniin dura argame kan kaffalu yoo ta'e kuufama dhumaa waggootaan armaan gadii barbaadi jedha. Waggaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa barbaadna jechuudha. Kuufama isaa. Egaa kuufama jechuun walqixa haadhoo ida'uu maaliiti dhalaati kuufama jechuudha. Kanaafuu amma nuti haadhoo qabnaa dhala kan waggaa tokko barbaannaa jechuudha. Dhala kan waggaa tokko. Dhala waggaa tokko jechuun immoo walqixa paa irraa taadha. Kan waggaa tokko barbaanna egaa. Kanaafuu walqixa paa meeqadha? 4,000 baay'isuu ishii kana reetii ishii kana jechuudha. Gara akka kaalkuleeshinii isaatiif nu mijatuuf gara maalitti deemna? Firaakshiniidhaan keenya kana gara deesimaalitti yeroo jijjiirtan maal ta'a? 0.05 ta'a. Kan immoo gara firaakshiniitti tokko irra 500 jechuudha. Kanaafuu tokko irra 500. Kana akka kaalkuleeshinaan nu mijatuuf keenya jechuudha kana. Baay'isuu tokko kan waggaa tokkotti waan nuti barbaannu jechuudha. Taayimiin keenya tokkodha. Asii zeeroon lamni kun 0.2 kana balleessiti. Sana booda maal ta'a? 40 irra 5 ta'a. 40 yeroo 5 jechuun immoo meeqa? 8 jechuudha. Kanaafuu dhalli waggaa tokko meeqadha? 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu kuufama waggaa tokko yeroo barbaannu kuufaa jennu kuufama waggaa tokko jechuudha. Maal ta'a? Haadhoon meeqadha? 4,000 ida'uu 8. Kuufamni waggaa tokko meeqadha? Walqixa 4,000 fi 8dha jechuudha. Kan waggaa tokko. Kan waggaa lammaffaa immoo maal ta'a jechuudha? Kan waggaa lammaffaa yeroo ta'u inni kun isa waggaa tokkoffaa kana faana walitti dabalamee jechuudha. Kana jechuun 4,008 kun maal ta'a? Isa waggaa lammaffaa kanaaf yeroo kuufama isaa barbaannu waggaa lammaffaa inni kun haadhoo ta'a jechuudha. Inni kun haadhoo ta'a. Inni dura waggaa tokkoffaadhaaf xumura waggaa tokkoffaatiif inni kuufama ture. Isa xumura waggaa lammaffaatiif immoo maal ta'a? Haadhoo ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kuufamni waggaa tokkoffaa paa ta'a jechuudha. Haadhoo ta'aaf. Eenyuuf? Kan isa waggaa lammaffaatiif. Kuufama kan isa waggaa lammaffaa immoo erga argattanii kan waggaa sadaffaa yeroo barbaaddan haadhoon kan waggaa sadaffaa isa kam ta'a? Kuufama kan isa kanarraa kan waggaa lammaffaa irraa argannee ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin hojjechaatii deemtu. Yoo kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa haaraadhaan illee viidiyoo kan biroo isiniifan dalaga jechuudha. Hiikoo 3.5 yoo ilaallu dhalli marsaadhaan haadhoo marsaa isa duraa fi dhalaa haadhoo kanarraa argamu walitti hidhuun haadhoo marsaa isa itti aanu argachuun yeroo murtaa'e keessatti argamu dhala dhalaa jedhama. Isuma amma gocha 3.4 irratti hojjechaa turredha jechuudha. Dhalaa jechuudha.
ifa isinii gochuuf jechuudha. Dhala. Fakkeenyaaf baankii irraa qarshii 1,000 qabduu haa jennu. Baankii irraa inni isin qabdan kun ji'aan dhala. Baankii irraa inni isin qabdan kun jechuudha. Ji'a tokko keessatti birriin kun birrii 100 dhalaa haa jennu. 100 dhalaa haa jennu. Ji'a tokko keessatti jechuudha. 100 dhala birriin 1,000 kun. Xumura ji'a tokkoo irratti jechuudha. Birriin kun meeqa ta'a? 1,100 ta'a. 1,100 ta'a. Kana egaa amma ji'a isa lammaffaa irratti immoo xumura isa ji'a lammaffaa irratti immoo 1,000 kana miti kan dhaluu jechuudha. 1,000 kana miti kan dhalu. Haadhoo kan ta'u 1,000 kana miti. Eenyutu haadhoo ta'a? Isa kanatu ta'a jechuudha. 1,100 kana. Dhalli isaas itti dabalameet maal jechuudha? Dhalli isaas hin dhala jechuudha. Dura 1,000 qabna. 1,000 qabna. Dhaleen yeroo dhaluu meeqa nu ta'e? 1,000 fi 1,100 nu ta'e. Dura meeqatu nu dhale? 1,000tu nu dhale. Amma immoo meeqa nu dhala jechuudha? 1,100 kanatu nu dhala. 1,100 kun yeroo xumura ji'a lammaffaa deemnu inni immoo meeqa nu dhala? 1,100 dhala. Kun immoo xumura isa ji'a lammaffaa irratti jechuudha. Amma immoo isa kamtu haadhoo ta'e jechuudha? Isa kanatu haadhoo ta'e. 1,000 kana miti kaa dhalaa deemu. Amma inni kun dhala faana dhalli haadhoo ta'aa deemaa jechuudha. Dhala faana kan inni nu dhalaatii deemu. Dhalli birrii 100 nu dhalee jalqaba irratti 100 nu dhale. 100 nu dhaleeti 1,100 nu ta'e. 1,100 ta'e. Amma immoo eenyutu dhalaa? 1,100 kanatu dhala. 1,000 qophaa isaa miti jechuudha. Kan dhalu eenyudha? Ishiin dhalte sunis deebitee dhaltii jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Kana jechuun dhalaa jedhama. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isinii hin taane akkuma beekamu koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Hubadhu. Dhala yookiin dhala dachaa keessatti yeroo hundumaa dhala haadhoo isa darbeetti idaanee kuufamni argamu isa dhufuuf haadhoo kennu taasisa. Akkuma ammaa jechuudha. Inni duubaa jechuudha. Dhalli inni duubaa isa fuulduraatiif maal ta'a? Isa fuulduraatiif haadhoo ta'aa jechuudha. Ammas dhalliin inni ammas nu dhale jechuudha. Inni ammas nu dhale deebi'eet haadhoo ta'a isa fuulduraatiif. Ammas inni dhale isa fuulduraatiif haadhoo ta'a jechuudha. Saganaa dhalaatiif haadhoo ta'a. Dhala saganaa dhufuutiif haadhoo ta'a deemaa jechuudha. Marsaan dhalli ittiin shallagamu yookiin kaffalamu waggaadhaan, walakkaa waggaatiin, kurmaana waggaatiin, ji'aan yookiin guyyaa ta'uu danda'a. Egaa waggaadhaan ta'uu danda'a kan inni shallagamu jechuudha. Dhalli kan ittiin shallagamu yookiin ji'aan yookiin waggaadhaan yookiin walakkaa waggaa yookiin ji'a sadiinis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu waggaatti si'a meeqa akka kaffalamu beekuu qabna. Waggaatti si'a meeqa akka kaffalamu beekuu qabna jechuudha. Yoo haadhoon paan waggaatti si'a tokko raatiin kaffalame
Kuufamni dhuma waggaatti argamu foormulaa armaan gadiitiin barbaadama. Egaa kanaan kan nuti barbaannu jechuudha. Kuufama kan nuti barbaannu foormulaa kanaatiin jechuudha. Kuufamni A bakka buutii, Paan immoo haadhoodha. Foormulaa ishii kana jechuudha. Ishiin kun tokko, ishiin kun immoo reetiidha. Paaworii taa jetti, taayimiidha jechuudha ishiin immoo. Egaa fakkeenya kana ilaaluu ifa isinii ta'aa deemaa jechuudha. Magarsaan dhala waggaatti shallagamuun qarshii 20,000 baankii galfate. Reetiin dhalaa yoo 10% taate waggaa 3 booda kuufama hammamii argata dhalli hoo jedha. Egaa kennamni keenya maanni haadhoon nuu kennameera. Paan jechuudha. Haadhoon nuu kennameera eenyudha? 20,000 nuu kennameera. Qarshii 20,000 haadhoon. Reetiinis nuu kennameera. Akkasumallee maaltu nuu kennameera? Taayimiin nuu kennameera. Taayimiin hagamii waggaa 3 nuu kennameera. Amma kennama isaa adda baafannama. Reetiin meeqa nuu kennameera? 10% nuu kennameera. Kana deesimaaliidhaan yeroo barreessitan 0.1dha. Taayimiin immoo waggaa 3. Kanaafuu kuufama barbaaduun asirra salphaadha jechuudha. Foormulaa ishii asitti ishii kana keessa galchitu. Foormulaa ishii kana keessa galchitu. Paa qabna, raa qabna, taa qabna. Kanaafuu foormulaa kana keessa galchuudhaan kan isin hojjettan. Amma maal gootu? Foormulaa kana keessa yeroo galchitan akkasiin hojjettu jechuudha. Maal gootu? Jalqaba erga foormulaa kana keessa galchitanii paan meeqadha? 20,000. Raan immoo 0.1 deesimaalitti jijjiiruu qabdu jechuudha. 10% isheettu. Taan immoo taayimiidha. 3 jettu waggaa 3 waan ta'eef sana booda ishee as keessa walitti daatu. 1.1 ta'a. Kiubiin kanaa immoo maal ta'a? 1.33 ta'a. Yeroo waliin baay'iftan 20,000 baay'isuu 1.33 tokko meeqa argattu? 26,620 argattu jechuudha. Kanaafuu kuufamni kanadha. Kanaafuu waggaa 3 booda kuufama qarshii kana argataa jedha. Dhalli immoo maanni? Dhala jechuun kuufama hir'isuu haadhooti. Innis egaa eessarraatti dhufe? Kuufama kan jenne maanni? Kuufama maal jenne? Haadhoo ida'uu dhalaati jenneerra. Kanaafuu dhala yeroo barbaannu asirra dhala sirraa yeroo barbaannu maal goona? Paa ida'uu'aa kuufamni A bakka bu'amti ree? A bakka buufannu. Kanaafuu asirraa dhala barbaanna jechuudha ishii kana. Iin wal qixa A hir'isuu paa. Dhalli maal ta'e? Ammaa inni aan kuufama hir'isuu paa. Kanaafuu arganneetii jirra. Akkuma argitan dhala jechuun kuufama hir'isuu haadhooti. Kuufamni keenya meeqadha? Asitti arganneetii jirra. Kuufamni keenya kunoo hir'isuu 20,000dha. Kana yeroo walirraa hir'isan meeqa argattu? 6,620. Kanaafuu dhalli 6,620dha jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagamma baranne kana keessatti bakka isinitti ulfaate koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo haaraallee isiniifan dalage jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 3.6 walitti deebina. Nagaan haa turaa.